Harka fuune akkam jirtu? Kun qophii hambaa seenaa torbeetti yeroo tokko sin bira ga'udha. Akkuma baay'een keessan seenaa Bilillee Mahibuubaa irratti naaf hojjedhu jechuun na gaafachaa turtan, anis qophii hambaa seenaa koo har'aatiin seenaa Bilillee Mahibuubaa qabadhee dhufeen jira. Yaada keessan koomenti gochuun dagatiinaa. Haga xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Bilillee mormi bilillee takubuuta safarri sanga kan bibuuta bareednisaa. Bililleen intala Oromoo gabrummaatti gurguramtee ilma mootichaa biyya Jaarmaniin bitamtedha. Ilmi mootichaa kun Bililleedhaaf maqaa Mahibuubaa jedhamu moggaaseef. Mahibuubaa jechuunis afaan Arabaatiin jaalallee koo jechuudha. Bililleen naatoon ishee ilma mooticha Jaarmanii kana jaalalaan waan boojiteef jaalallee koo jechuun jaalallee isaa godhate. Bililleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaa fi duudhaa Oromootti isheef baasanidha. Kan dhalattes lixa Oromiyaa Shanan Gibee keessaa bakka Gummaa jedhamutti bara 1820 keessa. Dhalattee yoo waggaa 10 guuttu naannoo isheen itti dhalattetti lolli hamaan ka'ee ture. Abbaa fi obboleewwan ishee 6 ni ajjeefaman. Bilillee fi obboleettiin ishee immoo booji'amuun gabroonfaman. Umuriin ishee ijoollee haa taatu malee yaannii fi hojiin ishee akkuma nama guddaa ture. Kun immoo ilmi mootichaa daran akka ishee jaallatu taasiseera. Qulqullummaan ishee fi fedhiin isheen barnootaaf qabdu hedduu qalbii isaa fudhate. Afaan Jaarmanii fi Arabaa akka barattu waan barbaadeef bakka daawwachuu deemu hundumaa of biraa ishee hin hambisu ture. Yaanni isheen iddoo tokko daawwatteen booda kennitu baay'ee isa ajaa'ibsiise. Amalli ishee kun amala cimaa Paakilaar yeroo Awurooppaadhaa dhufu qabu akka jijjiirratu isa taasise. Kanaaf Paakilaar barreeffama gabaabduu akka jettu barreessee ture. Nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo dheeraa booda anis nama dhugaan ta'e jedha. Turtii muraasaan booda Bililleen baay'ee dhukkubsatte. Paakilaar osoo garaan isaa diduu dooktara isaatti imaanaa kennatee haadha manaa isaa dhukkubsatte gaafachuu Barliin deeme. Bililleen osuma hedduu dhukkubsattuu nama biyya ishee Ushu'aagaa jedhamuun wal barte. Karaa Ushu'aagaa immoo hayyuu Jaarman kan afaan Oromoo qoratu baruun sirba Oromoo sirbitee haayichis dhalootaaf dabarseera. Paakilaar ijoollummaa isheetii kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kana haati warraa isaa Barliin hedduu waan dhukkubsatteef gara isheetti deebi'uu hin dandeenye ture. Garuu yeroo yerootti xalayaa ni barreessaaf. Bililleenis dhukkubni ishee hedduu itti cimuu isaa waan hubatteef yeroo duutu akka inni ishee bira dhufu baay'ee hawwite. Fedhii ishee kanas dhukkubsattee waan turteef barreessuu dadhabde. Dooktarri ishee ni barreesseef. Yeroo xalayichi harka Paakilaar gahetti haati manaa isaa daran waan dhukkubsatteef gara Bililleetti hatattamaan deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf rakkina jiru ibsee meetii maqaan Mahibuubaa jedhu irratti bocame ergeef. Garuu yeroo xalayichii fi meetichi achi gahetti Bililleen ijaan arguu hin dandeenye. Isheen isa dhumaaf addunyaa kanarraa boqatteetti. Bilillee mormi bilillee takubuuta safarri sanga kan bibuuta bareednisaa. Akkuma keessa dukkanaa keessa ija isheetu ifaa bifanga jaalalooti irraati faa. Namni illee namni tokkollee miira goonaaf hin hubanne olmaa ishees katti hin dubbanne. Salaalee keessa barankoo keessa mogormoo bachonoo keessa jaalatoo lafa naannessaa. Maqaa shamarree miidhaginaan gabrummaa mo'attee boodarra immoo duuti ishee mo'atte kanaan baankiin daldala Itoophiyaa damee saaqee dubartoonni qofti akka tajaajilatti kennan magaalaa Jimmaatti banee jira. Baankii kana keessatti hojjettootaa hanga hooggantootaatti tajaajila kan kennan dubartoota qofadha. Kun immoo kan ta'eef kaayyoo gurguddaa lamaaf. Inni tokkoffaa dandeettii hooggansa dubartootaa cimsuu yoo ta'u, inni lammaffaa immoo dubartoonni tajaajila kennuu fi keessummeessuu irratti kennaa addaa waan qabaniif tajaajilli dubartootaan kennamu bu'aa qabeessummaan isaa itti amanamuu ta'uu ni ibsiti aadde Tizitaa Kadir. Moggaasni maqaa damee baankichaas Bilillee kan jedhameef seenaa dubartii miidhagduu naannoo Gummaatti dhalachuun umurii ijoollummaatti
gabrummaan gurguramtee boodarra immoo miidhagina isheetiin ilma mootii booji'uudhaan bilisoomteetiin akka wal qabatu ni himti aadde Tizitaan. Bililleen dubartii seenaa qabeettii waan taateef tajaajila baankii dubartootaan qofa kennamu kanas isheen moggaasne jedhu. Akka aadde Tizitaan jettutti tajaajila baankii dubartoonni qofti keessatti tajaajila kennan kanaan dura tokko Finfinneetti kan eegale yoo ta'u dameen Bilillee jedhu kun kan lammaffaati. Siira suuman farsaa jechaan natti xiqqaata dhaabbatu mul'attee deemtu unkaa tolta galanni haa gayu kan si uume gurta bareeddu Oromoo kan nuti shafata mee akkam na goota bareeddu Oromoo fayyoo magaalee kaloo mudhii sonsaalee maanii jaakulee leemaan ija kuulee ibsituu hangaatu yaa urjii Finfilee bareeddu gatiitiin agarree takkalee ani garree takkalee saddeettamaa mootii shushubbee hidhatte sabbatamaan qootiin mudhii teezil goote kulkultaan daaraa gurra keetti kaayyate si deemtu agarraa namuu si daawwate namuu si daawwate ijjitee gurguddoon way urjii fakkeenya masala aanamee ilkaan kee addeenya si tuttaa malee bareeddu addunyaa ajaa'iba rabbii si daawwitii teenya si daawwitii teenya. Safari sanga kan bibuda bareedisa kumaatessa kanageessa ija isheetu ifaa bifanga jaalalooti irraatifa namni illee namni tokkollee miira koonaa finuu balleenge olmaa isheessatti hin duukanne salaalee keessa barankoo keessa mogormoo bachonoo keessa jaalatoo lafa naannessa. Sanjira kottu naan jedhi jagamirraan gara keeluha yaa magaala ko garuu bu'uun bu'e dhuguma ijaarsiyyuu nagarreef malee dimbilaala ko siyaadullee du'e dhuguma yaa tulluun dabarreef malee. Mucayyoo galloo warra guraa jira mul'attu maaloo jaalalamaa ayana bageti nutullu yaya daleti hadiro dage ay warra jaso jasan ergada latini medeso adalge gupa e badaletia andabe ijo badaletia kute darbe ija kee barbaada shaggee ayyaanoo meetumaan argee maaloo naaf waat jiruuf sumangaadha lubbuufin siyaada shaggee